Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaa irratti akkam jirtu biyya alaa biyya keessaa golee hundumaan iddoo jirtanitti nagaan koos naa qaqqabu arra waa tokkoon isinii hojjedhee isin agarsiisuu fedheen gara kanatti dhufe kan isinitti agarsiisu rifeensa mataa rifeensa keenya niqatiin dura rifeensa keenya maal dibannee dhiqanna jennee yeroo baay'ee yaalla mataa akkaataa torbee tokko torbee lama yeroo turru mataa keenya akkuma sanatti ture gara dhiqannaatti toon darbiin dura mataa keenya dibata dibannuudha kuni kanaaf isinitti agarsiisu barbaade arra kan isinitti agarsiisu kun olive oilidha. Olive oil makanuma nyaataadha jechaadha kana kanin asii isinitti dhiyeesse akka olive oil isinitti agarsiisuu fedheetanii isuma kan nyaataa kanadha jechaadha zayitiin gargaaramnu kana fakkaata kana walitti godhee burtukaana kanammoo irraa sarra keessaa duwwaadha qola isaa duwwaa barbaanna malee waan biraatu hin ta'in qola isaa duwwaa gatii ta'ee fi amma gara hojii isaatiitti walii wajjiniin darbinaa jechaadha. Itti dabalatammoo yoo wantoota kan biraa itti daddabaltanii dibachuu barbaadan coconut oiliin kunis baay'ee gaariidha. An dura kana duwwaan gargaaraman ture kana dibadhee sa'a 2 or sa'a 3 tureen dhiqadhan ture rifeensa koo amma garuu akka dabalatattidha. Warra kana kanin itti dabaluu barbaade baay'ee gargaarame baay'een jaalladhe dhugaan isiniin jedha hundi keessanii gargaarama. Amma hojii isaa jalqabuu fi jalqaba kana irraan maalan godha jechaadha qola isaa jalqabaa kana duwwaan barbaada malee isa keessaa miti gatii ta'ee fi kan akkana gochuudhaan isarra keessaa kanaaf isa keessaa gargar baasna jechuudha. Hojjedhee isinittan deebi'a. Akkuma amma argaa jirtanii kunoo gargar baafadheera kana qobaattiin godhee isa sana nyaachuu dandeenya booddeeyyuu ijoollee yoo qabaanne immoo ijoollee keessanii kennuu dandeessu an ijoolleen koo sana nyaachuu danda'u isa keessaa hin badu jechaadha wanti badu hin jiru ka olive oil kana fi coconut oil kana qodaa abidda irratti bishaan kaawwadheera gara hojii isaatti wajjin darbina isa booda walii wajjin immoo akkaataatti hojjetamu isiniin agarsiisa waluma faana tura. Akkuma amma abidda kanarraa isinitti mul'ataa jiru bishaanni jalaa danfaa jira kun immoo walii wajjiniin oiliidha burtukaanadha coconut oil walumatti godheera saanii isa keessa jiru kana qopheeffadhee ture bishaanis kun jalaa danfaa jira akkuma argitanii kun sa'a daqiiqaa 20 hanga sa'a walakkaatti turuu danda'a yeroo qopheeffattan kun walfaana maaliif bifa isaa geeddaruutu irra jira bifa isaa bifa burtukaana sanaatti dhufuutu irra jira ammayyuu isinitti mul'ataa jira yoo ta'e bifa isaa geeddareera kana abiddarraa baasee immoo eegan qodaatti naqee booda immoo maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa anuma faana tura. Qopheessee fixeen dhufe amma immoo kun akkuma isin agartan bifisaa bareedeera bifasaa geeddareera xiqqaa gara yelootti deemeera amma gaa kana mucaan koo raftee jirti malee tu mucaan koo diraattee ishee dibeen isinitti agarsiisan ture rifeensa isheetti amma ofii koo dibachaa isinitti agarsiisuuf waan hin mijannee fi yeroo biraa immoo wantoota kana fakkaatan hojjedhee isiniif hin dhiyeessaa yoo jaallattan isinis wanta barbaaddanis yoo jiraate naa barreessaa komentii jalatti like share naa gochuun irraanfatinaa ofii keessanii yoo beektan immoo hiriyoota keessaniif namoota garaagaraatiif share godhaa egaa yoo jaallattaniitu ta'e immoo naa barreessaa torban nagaa naaf qabaadhaa torban itti guyyaa tokko bifa akka kanaatiin wantoota garaagaraa waan inni ofii koo gargaarame waan an beeku gosoota hundumaarraa isinii qabadheen dhiyaadhaa baay'een isin jaalladhaa torbee nagaaf eebbifamaa naaf qabaadhaa.